Ayyaana Faasikaa sababeeffachuu Raashiyaa fi Yuukireen waraana guyyaa lamaaf dhaabuuf waliigaluu isaanii odeeffannooleen bahan ni addeessu. Haliilla Israa'el Libaanoos irratti bantee lubbuun namoota qulqulluu 1,500 ol darbu wal qabatee gamtaan biyyoota Arabaa Israa'eliif akeekkachiisa kennee jira. Daawwattoota hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti nagahu kanneen lammiisin dhageessifnee hanga footoo Hegeree Miidiyaati amma bal'ina oduu taansi. Ayyaana Faasikaa sababeeffachuu Raashiyaa fi Yuukireen waraana guyyaa lamaaf dhaabuuf waliigaluu isaanii odeeffannooleen bahan ni addeessu. Ayyaana Faasikaa bara kana sababeeffachuun guutuu addunyaa biyyoota garaagaraa keessatti haaldureewwan garaagaraatiin qophii irratti hawaasni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii qophii irratti kan argaman yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun ayyaanichaaf Itoophiyaa keessatti hordoftoonni amantichaa qophii ayyaana irratti argamu. Kanuma sababeeffachuu waraana waggoota lama ol walirratti labsanii kan turan Raashiyaa fi Yuukireen ayyaanicha sababeeffachuun waliigaltee waraana dhaabuu guyyoota lama irra gahanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ayyaana Faasikaa sababeeffachuu Yuukireen keessatti guyyoota lamaaf dhukaasa dhaabuu isaanii ibsi Kremlin beeksisee kan jiru yoo ta'u, waamicha pireezidaantii Yuukireen Zelenskiinis waamicha kana fudhachuu isaanii gabaafamaa jira. Akka miidiyaaleen mootummaa Raashiyaa gabaasanitti dhukaasa dhaabuun kun eebila 3 ganama sa'aatii 10 irraa eegale hanga eebila 4 bara 2018 halkan walakkaatitti akka hojiirra oolu ibsamee jira. Murteen kun kan murtaa'e hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii guyyaa ayyaana Faasikaa kana Yesuus Kiristoos nagaan akka kabajaniif ta'uu isaa maddeen gabaasaa kan jiran yoo ta'u, murteen kun kan murtaa'e yaada pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin humna waraana Raashiyaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuun diinummaa akka dhaababuu fi nageenya akka bu'uuf kenne ta'uusaa ibsamaa jira. Yuukireen waamicha dhukaasa dhaabuu kana waliigalteedhaan akka fudhattee jirtus ibsamee jira. Ayyaanni Faasikaa ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa fi injifannoo waan ta'eef yeroodhaaf dhukaasa dhaabuun kun uummata hawaasaa naannichaatiif boqonnaa haaraa akka kennus ibsamee jira. Waamicha kadhannaa fi galateeffannaa kun lubbuu namaa dhabuu caalaa nagaa buusuudhaan guyyoota lamaaf hawaasicha naannawaa kanaatiif boqonnaa addaa kennama jedhamee kan eegamaa jiru yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun ayyaanichi Itoophiyaa keessatti kabajamuudhaaf haaldureewwan garaagaraa taasifamuu fi deeggarsi hawaasaa harka qalleeyyiif magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraa keessatti dhaabbilee mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatiin hawaasaaf taasifamuu irratti argama. Haliilla Israa'el Libaanoos irratti bantee lubbuun namoota qulqulluu 1,500 ol darbu wal qabatee gamtaan biyyoota Arabaa Israa'eliif akeekkachiisa kennee jira. Gamtaan biyyoota Arabaa lola Iraan, Israa'el fi Ameerikaa gidduutti geggeeffamaa tureen biyyoonni hedduun isaanii Israa'el fi Ameerikaa deeggaruudhaan Iraan irratti ka'aa kan turan yoo ta'u, yeroo ammaa kana haliilla Israa'el Libaanoos irratti raawwatte suukanneessaa fi akeekkachiisaa tokko malee lammiilee qulqulluu irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisee jechuudhaan gamtaan biyyoota Arabaa gocha Israa'el raawwataa jirtu kana balaaleffatee jira. Gocha Israa'el raawwataa jirtu kun waraana lammiilee qulqulluu nagahaa galaafataa jiru waan ta'eef Israa'el guutumaan guututti waraana Libaanoos irratti geessaa jirtu akka dhabduufis akeekkachiisee jira. Israa'el haliilla Libaanoos irratti geggeessaa jirtuun guyyaa kaleessaa qofa daqiiqaa 10 keessatti iddoolee 100 irratti haliilla cimaa raawwachuudhaan lubbuu namoota qulqulluu 1,530 battalumatti kan galaafatte yoo ta'u, namoonni 4,812 madaa'uudhaan miidhaa guddaa keessa jiraachuu isaanii gabaasni Aljazeeraan afaan Ingiliffaa gabaasee ni addeessa. Rakkoon bahaa giddugaleessaa keessatti geggeeffamaa jiru cimee kan itti fufe. Haliilla Israa'el Libaanoos irratti raawwataa jirtu wal qabatee ulaa Hormuzaa yeroo lammaffaaf deebistee kan cufte Iraan karri Hormuzaa karra nagahaati malee karra waraanaa namni kamiyyuu akka barbaadetti nageenya addunyaa jeeqaa keessa qaxxaamuruu miti jechuudhaan deebii har'a USAF laatte keessatti haddeessitee jirti. Karri addunyaaf baay'ee murteessaa ta'u kun deebi'ee cufamuun isaa immoo addunyaa yaaddoo guddaa fi gaaga'amiinsaa hedduuf saaxilee jiraachuu isaa qorattoonni dinagdee fi dhimmoota nageenyaa irratti qorannoolee baasaniin addeessaa jiru. Gama biraatiin USA nagaa yookaan waraanaa filachuu qabdi jechuudhaan ministeerri itti aanaa dhimma alaa Iraan kan addeessan yoo ta'u, ibsaa
kennaniin aangawaan Iraan haleellaa Israa'el Libaanoos keessatti raawwachaa jirtu qeequun ministeerri ittaanaa dhimma alaa Iraan Said Katibaz akka dubbatanitti Ameerikaan nagaa fi waraana keessaa filachuu qabdi jechuudhaan ergaa isaanii kan dabarsan yoo ta'u haleellaawwan Libaanoos irratti raawwattu Israa'el yoo hin dhaabne taate aarsaa guddaa itti kafaluu akka dandeettus akeekkachiisan.